Walitti deemnee jira kabajamtoota daawwattoota keenya qophii caati kan daawwachaa jirtanii caan keenya har'aa immoo magaalaa Ciroo irratti fuulleeffateeti kan jiru. Egaa viidiyoon amma daawwannee kaane riqicha bishaanirra nama ceesisuudhaaf ofiisaa bishaaniin nyaatamedha. Gandoota 4 tajaajiluudhaaf kan karoorfame magaalaa keessan keessatti. Akkamiin riqichi kun bishaaniin nyaatame? Tole dhimmi riqichaa wajjin wal qabatee riqicha kana Yuunivarsiitii Odaa Bultumtuu deeggarsaan bulchiinsi magaalaa gandootni baadiyyaa magaalli Ciroodhaa amma yoo xiqqaate ganda 3 mootummaan naannoo Oromiyaadhaa habeeku amma immoo gandoonni baadiyyaa 7 gara magaalatti makamaa waan jiraniif waliigala ganda 10 qabna. Gandoonni baadiyyaa 10 qabnu kun hojii bu'uuraalee misoomaatiin baay'ee boodatti hafuudha jechuudha. Mana barnootaa amma ijaaraa fi jirra. Waa'ee riqicha kanatti deebine. Keellaawwan fayyaa dhaloota lammaffaas amma ijaaraa jirra. Waa'ee riqichaatti wajjin wal qabatee riqichi